Yeroo ammaa qabata waraana bilisummaa Oromoo godhachuun saamtonnii fi raarsitoonni sabaa ergamtoonni teessoo Koloneel Abiy Ahimad jalatti qabuuf ifaajan akkuma guutuu Oromiyaatti saamicha daangaa hin qabne raawwachuu jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan godina Baha Wallaggaa Aanaa Buusree gandoota adda addaa keessatti waraanni sirnichaa hawaasa nagaa irratti yakkoota garaagaraa raawwachuu itti fufee jira. Gandala Lisaa jedhamurraa hagayya 2024 loltoonni PP dhukaasa qawwee yookaan qiyyaafannoo shaakalarra osoo jiranii nama maqaan isaa Qananii Gobbozee jedhamuu jala loon tokko rasaasaan rukuchuun ajjeesanii jiraachuu jiraattonni ONM'tti himaniiru. Aanuma kana ganda Damee Ceekaa jedhamurraa immoo dargaggoota maqaan isaanii Dhaabaa Shobokaa, Husee Tasfaayee, Guutaa Fayyeeraa fi Tafarii Abdataa jedhaman waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun waraanni bilchiginnaa reebicha hamaa irraan ni jiraachuun barameera. Dabalataan aanuma Buusree ganda Burqaa Xaaloo jedhamurraa nama maqaan isaa Baashaa Fufaa jedhamu qonichatti badii tokko malee hidhamee kan ture qarshii 5,000 yoo kaffalte malee hin baatu jechuun hidhaatti dararaa jiraachuu maddeen keenya itti dabaluun heeraniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo haala dawwee Arawwa keessa murnoonni bilchiginnaa hidhaaf reebii jiraattu irra raawwachuun dhaga'ame. Jaalkenna sababa linnisaa kataan siniif dhiyeesse. Uummanni Oromoo murnoota dhufaa darbaan gidiraa hamtuu keessummeessaa kan as ga'e ta'ullee safuudhuudhaa fi eenyummaa isaa eeggatee jiraachaa jira. Haa ta'u malee bara murni bilchiginnaa maqaa Oromoodhaa aangoo empaayiratti irra jirutti garuu Oromummaan qofaan yakka ta'uun ilmaan Oromoo qe'ee abbaa isaanii irratti ajjeefamaa, hidhamaa, saamamaa fi qe'ee irraa buqqifamuun rakkoo dhala nama tokko irra ga'uu hin malle guyyaa guyyaan uummaticha irratti raawwataa jira. Akkaatuma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Daawwee Harawaa ganda Dabaa Qallaa jedhamu keessatti hagayya 21,2024 milishoonni fi waraanni maafiyaa PP wal makuun gandichatti bobbaafaman namoota maqaan isaanii Abduu Umarii fi Umar Abduu jedhaman reebicha ulfaataa fuula maatii isaanii duratti irratti raawwachuun akka hidhan maddeen keenya nuuf eeraniiru. Jiraattonni gandichaa namoonni kun siyaasa kam keessa qooda kan hin qabne ta'uu isaanii himuun ergamtootni bilchiginnaa garuu sababa irraa barbaaduun dhimma isaan hin galchine qawwee keessan maaliif quba qabeenya keenya malee gurgurtan isin waboo waliin wal quba qabdu ittiin jechuun meeshaa isaanii qarshii ofiitiin bitatan akka waan bitanii itti kennaniitti gaafachuu reebichaa fi hidhas irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni dabaluun ONM'tti himaniiru. Godina Qeellam Wallaggaa Nadaallee Waabaraa waraanni murna PP namoota 3 madeessuun nam tokko ajjeese. Jaalbilisa sabaa waan qindeeffatti qabu. Kan dandeessuudhaan jennaan gowwaan galeeniitiidhaan akkuma jedhan loltoonni murna gabroonfataa PP dirree irratti waraana bilisummaa Oromoo mo'achuu dadhabuun uummata Oromootti as garagaluun haaloo bahachuu akkuma itti fufanitti jiru. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa Nadaallee Waabaraatti waraanni maafiyaa PP namoota 4 ajjeesuun himame. Lola waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota Abiyyi gidduutti guyyaa dheengaddaa naannoo aanichaatti geggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo ergamtoota diinaa akka baalaatti gadi harcaasuu hordofuun loltoota sirnichaa keessaa kanneen du'aniif sirna awwaalchaa isaanii irratti guyyaa kaleessaa jechuun gaafa hagayya 22,2024 dhukaasa banameen magaalaa Qaaqee jedhamu irraa ergamaan PP tokko ajjeefame. Sababa kanaanis namoota maqaan isaanii Tuujubaa Tafarii, Beekumaa Likkaasaa fi Qannoo jedhaman rahaasa itti roobsuun haaloo isaa uummatatti bahachuu jiraattotni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Waraanni sirna nyaata Impaayir Itoophiyaa godina Booran Bahaa Haana Liibaniif Lixu Wallaggaa keessatti ajjeecha raawwate. Guutuu gabaasa kana akka ta'an nutti isiniif dhiyaata. Waraanni shifta PP godina Booran Bahaa Liiban Qarsaman Limoora Diinaa Addaraash jedhamtu keessa qubattee jirtu kan dheengaddaa hagayya 21,2024 sa'aatii 5:30 jiraata ganda daadii nama maqaan isaa Muttee Mujee Boroo jedhamu rasaasaan rukutuun ajjeesan. Obbo Muttee Mujee harkallees cilee gubeen maatiisa jiraachisuuf tattaaffatu yoo ta'u cilee qopheeffate magaalaa Nageellee faate deemaa osoo jiruu daandiirra qabanii ajjeesuun barii irra sirni awwaalcha uummataan taasifamuun barame. Oduma ajjeechaa wal qabatuun godina Lixu Wallaggaa Bigii keessa kaleessa hagayya 22 waraanni faashistii PP nam nagaatu ajjeesan. Gareen maafiyaa PP kaleessa ganama sa'aatii 2 gara magaalaa Gabaa Kamisaa bobba'uun nama maqaan isaa Ismaa'eel Allamiin Baacaa jedhamu rasaasaan rukutuun ajjeesanii deemuun barame. Waraanni faashistii PP ajjeecha lammiilee nagaarra raawwatan jabeessuun Oromoo bakkoota adda addaatti guyyaa guyyaan lubbuu namoota balleessuu yakka hojjechaa kan oolan yoo ta'u Shimallisii fi biyya dabalatee qondaaltota isaanii waraanni dhaabbilee biyya laaf keessaan sanyii duguuggaan beekamu kun salphii malee faarfamaa oolu.
Lukkeeleen bilchiginnaa milishaa jedhaman ajaja qaama olii irraa itti kennameen afaan qawwee uummata Oromootti qabuun dararaa ulfaataa irraan geessisaa kan jiran yommuu ta'u, hawaasni meeshaa malees lubbuu isaaf sodaachuun dirqamee waanuma isaan jedhan gochuun iraarfama guddaa keessa galee jira. Haaluma kanaan godina lixa Harargee aanaa Daaroo Labuutti jala deemtonni piippa hawaasa nagaa saamuu itti fufanii jiraachuu jiraattonni dubbatan. Milishoonni piip ergama itti kenname raawwatanii qaama isaanii ol jiru gammachiisuuf jecha hawaasa nagaa iraarsaa kan oolan ta'uun jiraattota aanaa Daaroo Labuu ganda Kotoraa jedhamu irraa maallaqa guuraa jiraachuun beekamee jira. Milishoonni piip gandicha keessa jiran akkuma duraan maqaa kaffaltii gosa adda addaa itti dhahuun uummata saamaa turanitti waajjira dhaabaa ijaarra jechuun qarshii 400 nama tokkorraa dirqamsiisanii irraa saamaa kan jiran ta'uu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ibsaniiru. Akka jiraattonni gandichaa jedhanitti saamichi kun kan yeroo jalqabaa akka hin taane kaasuun yoo xiqqaate waggaa tokko keessatti maqaa kaffaltii gosa garaagaraa nutti dhahuun yeroo 5 isaa ol nu saamaa jirus jedhan. Akkasuma yeroo itti qaala'insi jireenyaa humna uummataa ol ta'ee rakkisaa jirutti har'aa boru uummata saamuun isaanii shuftummaadha jechuun yeroo ammaas uummanni sadarkaa ofiin of ajjeesuu irra ga'ee jiraachuu miira aariin ONM'tti himaniiru. Godina Arsii aanaa Gololchaan loltoonni faashisti Abiyyi Ahmad jiraatota darbachuutti fufan jaalboora addunyaa bal'inni isaa akka ta'an isiniif dhiyeesse. Murni bilchiginnaa dirree dimokiraasii dhiphisuun aangoo isaa qofaa irratti xiyyeeffatee namoota siyaasa kiyyatti bu'an jedhu ajaja jala deemtota isaatti dabarsuun har'a Oromiyaa keessatti namuu qorannoo seeraa malee qabamee baatii dheeraaf mana hidhaatti dararamaa jiru. Sirni Oromummaa dheeffatee mormu loltoota isaa baadiyyaa Oromiyaatti bobbaasuun duula duguuggaa ilmaan qote bultootaa irratti labsuun manaa gadi baasee badii tokko malee dararaa hamaa uummata irraan gahaa kan jiru yoo ta'u, waraanni faashistii Abiyyi Ahmad godina Arsii aanaa Gololchaatti jiraattota hidhaatti darbachuun dararaa hamaa geggeessaa jiru. Aanaa Gololchaa ganda Jingaa Dhiibuu jedhamu irraa loltoonni faashistii Abiyyi Ahmad torban darbe keessa nama maqaan isaa Anasee Shimallis jedhamuu fi jiraattota hedduu ammaaf maqaan isaanii adda hin baane ukkaamsuun qabanii mana hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa ONM'tti himan. Godina Bunnoo Beddellee aanaa daawwannaatti loltoonni bilchiginnaa jiraattota reebuuf guuruu cimsanitti fufan Jaalaqaa afaan fayyeeraa waan qindeeffat qaba. Loltoonni bilchiginnaa afaan dhadhaa dibachuun jechoota kuulanii uummata Oromoo gowwoomsaa guyyaa guyyaan immoo faallaa isaa ta'uun dararaa hamaan kan uummata irratti bobba'an godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Haannaatti jiraattota reebuu fi hidhaatti guuraa jiraachuun ibsameera. Ganda Dhidheessaa jedhamutti gaafa Hagayya 19/2024 deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun namoota maqaan isaanii Caalii Ayyalee, Kennesaa Ujuluu, Eebbisaa Gichillee fi kanneen biroo hedduu badii tokko malee reebicha ulfaataa ta'e irratti raawwachuu jiraattonni gandichaa himan. Aanichuma ganda Cooraa Kanaaboo jedhamurraa immoo guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa Hagayya 20/2024 namoota 100 ta'an kan ammaaf maqaan isaanii adda hin baane ukkaamsuun qabanii mana hidhaatti darbatanii jiraachuu maddeen keenya ONM'tti himanii jiru. Aanichatti murnoonni PP hawaasa irratti gochoota gara jabina adda addaa tilmaama hin qabnee fi ulfaatoo ta'an raawwachaa jiraachuus itti dabaluun ibsaniiru. Godilli Wallaggaa Naqilxoo Harraatti ajjeefamuu dhimma nageenya aanicha ilaalchisee jiraattonni hidhamuun dhagaa. Jaalawuu Mahmud bal'inni isaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessiti. Hagayya 20/2024 godina lixa Wallaggaa aanaa Naqilxoo Harraatti tarkaanfii qaama hin beekamneen dhimma nageenyaa aanichaa irratti fudhatamee lubbuun isaa darbeen jiraattonni nagaan waraana faashistii PP'n qabamuun hidhamanii dararamaa jiraachuun beekame. Aanaa Naqilxoo Harraa Daallee zoonii Dooyyoo iddoo addaa Abbaa Gurraachaa jedhamutti obbolaa lama kan maqaan isaanii Daani'el Tamasgeenii fi Toleeraa Tamasgeen jedhaman waraanni sirnichaa qabuun gara bulchiinsa magaalaa Naqilxoo Harraatti geessanii hidhanii akka jiran beekameera. Kana malees guyyumaa dhimmi nageenyaa aanichaa ajjeefame kana jiraattota bulchiinsa magaalaa Naqilxoo Harraa irratti reebichii fi doorsisni raawwachuun lukkeeleen sirnichaa ajjeechaa kana gara dabarsuuf jecha namoota ammaaf maqaan isaanii nu hin geenye hedduu qabanii mooraa waraanaa aanichaatti hidhanii jiru. Dhimmi nageenyaa aanaa Naqilxoo Harraa kun kan ajjeefame wal dhabdee caasaa bilchiginnaa fi garee waraana PP'tti maxxanee saamicha geggeessu gidduutti yoo ta'u, dhimmi nageenyaa kun maallaqa uummataa saamuu irra hedduu isaa dhuunfaa isaatiif itti fayyadamuu isaan tarkaanfii dhoksaan wal irratti akka fudhatan jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Garuu tokko hin biyya laraa arganne yoo dabar Soomaliyaa wal dhabdee uumameen daandii qilleensa Itoophiyaa hojiirraa kudhaaf doorsifti. Jaala Caaluu Roobaa waan qindeeffat qaba.
Abbaan taayitaa aviyeeshinii Somaaliyaa balalii daandii qilleensa Itoophiyaa gara biyyattiitti godhamu hunda akka addaan kutu doorsisuun isaa miidiyaaleen mootummaa roobii kaleessaa ibsan. Kunis gocha yeroo dhiyoo naannoo adda baatee irratti waldhabdee uumamee ture keessatti mul'ateera. Itoophiyaan jalqaba bara kana Somaalilaandii waliin walii galtee hubannoo mallatteessaniin qarqara galaana kiiloomeetira 20 yookaan maayilii 12 waggoota 50 kireessuuf yoo ta'u, impaayerri lafaan marfamte kun qarqara galaanaa akka qaqqabduuf filannoo taasifatteetti. Deebiin Somaalilaandii kan bara 1991 gama tokkoon Somaaliyaa irraa walabummaa labsite Itoophiyaan biyya jalqabaa sirnaan beekamtii kennitu ta'a jettus gama kanaan tarkaanfiin haga ammaatti hin milkoofne. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gara magaalaa guddittii Somaalilaandii Hargeessa akkasumas gara magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqodishoo fi magaalota naannoo Somaaliyaa afuritti balali'aa ture. Abbaan taayitaa siivil aviyeeshinii Somaalee SCAA akka jedhetti daandiin xiyyaara Itoophiyaa kan mootummaan daandiin xiyyaara guddicha Afrikaa jedhu komii kanaan dura dhimma abbaa biyyummaa irratti ka'e kan hin ilaalle wabiiwwan bakka Somaalee itti imalan haqa akkasumas koodii buufata xiyyaaraa qofa qabaachaa jira jedheera. SCAA'n xalayaa miidiyaalee mootummaatiin maxxanfameen gocha kun yaaddoo jalqabaa kan hammeessuu fi abbaa biyyummaa Somaaliyaa kan miidhuudha jedheera. Dhimmoonni kun hanga agayya 23 furmaata yoo hin arganne SCAA'n balalii daandii xiyyaara Itoophiyaa gara Somaaliyaatti godhamu hunda dhaabuu malee filannoo biraa hin qabu guyyaa sanarraa eegalee hojiirra oola jedheera. Dabalataan SCAA'n haga agayya 24tti seera kabajuu dhabuun hayyama hojii filaayi Duubaay Somaaliyaa keessatti hatattamaan haqama jedheera. Xalayaaleen kunneen kan dhufan marii alkallattii Somaaliyaaf Itoophiyaa gidduutti taasifamaa ture kan qindoomina Turkii ministeerri dhimma alaa isaanii akan fidan jalqaba baatii kana geggeessan bu'aa dhabuu hordofeetu jechuun TRT Afrikaan gabaaseera.